سلاي متونا مي ون ايجو بار الرجال سياسي دربي تكتي انا قافد مالي ردي تشتي راتك كايس اللي كنا وبسا جرجرنا عرفات نرمي بار رتي دربي فتي ارمو دكتور فنان تكفرت جتشو فتيا والله بالله جتشو جا لبس عنوان باي ذا صوم برباد ميديا كنا رت ادوي باي كبه اني جتشو نم دي بلمون لا لا دبيون دار تدبنا جبا سي كلامتي مجتين تنجتشو سببك يان عرفتي تي اغانا نو فدي باي يو فدي جتشو لبون يو ربين بازمله سمباتو سي كلامي لبوتي يو فدي توري عرفتي تي ناركه توري عرفتي تي من راكري فني جتشو را بانغال تي erga micatin tumana kana deewte mana kiyana rabe jedhee micatin san jireenya sii dhabde shurtaa kasalaa qabsiistu sababa kiyyana alatti baate darsa sii kurratte yoon ammoras ni deebi amma siin baasa jedhee iddan jireenya micaa tanaa laaquu jedhee mastariyaadha mageenaaf bidde china darbit isiidha arabtichi ichi ni jeeq keheed shiita fi tokko jala aduu bahaara sanatti baate hanga ammaa bahaara irra ciise akka godaanaatti jiraachaa jirtu wanni hin dabarre jiru wanni hundi hin dabarre ambiyaa kanarratti dubbachuu sin barbaadu dhageeffadhu am dubbadhee fitadha mustariyaa dammoo dhageeffadhu والله بالله أنا بريتي سبيك نمني أكفتيها كنو نم كوم سديجرا كوم سديج بتربا كنا ستيم ورب الكعبة جالبسا نمني أكفتيها دندون ليه أما وادو بك خنتي وادو بدشين نمني نمت تكى أنت منقولو والله بالله نمني كفتيها أنا أقول جملة من سنجت تقول يو إسيدافتا تي أما مال بحر راقوتي تكفى كان لما فا نقصنا عن جد أنا نقصنا عن جد أوه أسمين أنا دبتا تكفارتي غافا يسي فيجا فيتي كباني غافا فوراني غرق غوتان مو فوتي في خوتان لا فورا تدر بيتي اما انت اساني سا مچيو تر راني ان دبتنا سنجي جركن درن اوكي ان دبتنا ادا مچيو تر راي وان برباد ياتاتو اكفيت ياتاتو غافا كانس مچون تون اسي وان نما ميكا سو سي وري بوتن وا ميكتني ديبتي مچو تو واسين جتي كومنت jechuudha jaalatanii jibbatanii erga'anii jechuudha doftoon marja biin biraa deemee ji'a lama mana hojii seentee ture. Sagal masibchaa isaa dhageessu shi. Dhageeffadha dhugaan jirtu kana jaalibsaan dhageeffadhu. Dhageeffadhu jaalatanii jibbatanis dhageeffadhu jechuudha wayyaan dhageeffadhan dhugaa sitti hima. Muutiin hin godhin. Muusiin goone bar bayaanii waan ni jira baafna carra kan na bayaanii. Jaalibsa. Tiyaadana yoo. Dhageeffadhu bakka kanatti waa sitti hima. Bayyaanillee jechuudha. Dhageeffadhu. Muutii wanni na godhu hin jirtu. Bayaanors jaalibsa itti deemiti. Hanga dhageeffadhaa ishee. Wanni jalaatti bayaanors. Sagalee michiyyoo tanaa guutuu isin dhageessuudhaa deeman. Ana michiyyoo tanaa guyyaa jennaa isin goosuu wanni isin fiddan takka hin jiru. Dhageeffadhu wanni isin fiddu takka hin jiru. Kan of jiraadha. Arafat ops tasgabba. Kadhatto boleetii Ahmadiin maaliif deemteen dalaganii miidiyaa teessee an rakkadhe maal hojjettu dhalaa akka keetii deemee dalagatu qushaasha. Wanni ati maqaa halkanii guyyaa maqaan nyaattu maaliif baanagi sid. Bayaanobs jaalibsaa sagarmaa min darban. Jaalibsaa salaamu alaikum jaalibsaa fi yamma sagaleen ajandaa bira nu dabarsitu. Hanga ajandaa kana jalaa kaasnetti booda ka sagalee si'as fudhanna. Waliigalee jaalibsaa amma kan itti deemnu dhageeffadhu jaalibsaa ani dhugaa jirtu sitti hime waan jiru sitti hime anillee tiitookii fayyadama isinillee tiitookii fayyadamtan jireenya addunyaa kanarratti eenyuyyuu sitti dhiyaatee rakkoo dandee baruu barbaadda waan takka siin godhu waan ta'eef dhageeffadha wanni tokko namayyuu jechuudha maallee dhageeffadha atillee tiitookii fayyadamtu anillee tiitookii fayyadamte amma wanni nuti si gaafa dhageeffadhu si darban alattillee si darban abbaan barbaade bayyaanillee kanaan na doorsisuu hin danda'u waan barbaadan baasuun haa baasani wanni oobsi sin doorsin amma wanni nuti sin jennu jaalibsaa takanaadhiis jaalibsaa fi gaafa tokko arafaat teenya galatoomii takkafarratti fatiyaan ofiisi qabdi haa galatoomtu fatiyaan si gargaartu haa galatoomtu fatiyaan waliin jiraattu haa galatoomtu hangaana nu fidinin hangaana nu fidinin sadarkataa dhaba kiyyaan bakkaan jiru na beekanii oobsi ayyee oobsi hin beekanii dhageeffadhu rakkoon qabu dhiisita ijoollee teenyaa dhiisita namayyuu jechuun bayyaan deemteen dalagattu kanaan jiru an hojii laalee miti manni arabaa jechuudha mana meeqa kan yoon seenes arabni guyyuma nama na deleessee namayyuu jechuudha gaafa na oobsi kaamee akkaataa darbaa keetti kanas gaafachuu deemna amma wanni nuti sin jechuu barbaannu fatiyaa biratti mana sitti raafte sababa irra fannifteef jecha mana sanii baate eegachii baatee dhufanii ifnaan faan si fuudhan mana hakimaa si geessanii eega mana hakimaa si geessanii si ilaalan akka ulfa qabduufi akka ulfa hin qabne wanni isaan cheek godhan jira wanni kun dhugammoo soba yookaan arafaat ulfa qabdii jechaa jiran hawaasni bal'aa fi namoonni garaa kiyyeessiitu beeka garaa kiyyeessiitu beeka isin beeku osoo hin taane
Mana kanas geesse isin amma fakkeenya wanni acha jirtuuf naani takka faayil mullee irraa baase hanga anjaan takka deemanii jette garuu ilmoo baasu biyya kana keessa sodaachisa yaada jawu sodaattee si baasuu dandeessi manaaf mee waan kana danuu baasi ulfanii qabdamuu hin qabdu ta duraa Yaada kee fitattee am takka farratti jechuudha dibbeen tiyya aduu kaayaan feetu ni oobiti eenyuyyuu jireenya biyyan baa kana keessatti yoo rakkattee dhukkubsatte san isiin jedha kana bareechisii beek sagalee ol baasnaa maal ol baasnaa waan barbaadan ol baasa ani jechuun miidiyaa kanarratti dubbachuus hin barbaadu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee jechuun adawwii baay'ee qaba osoo rakkachuun gaafa fedhetee akka deengada san mootummaa adawwiin daleessaa fudhate mootummaa biyya bulchuun taane adawwii maal qabda rabbi maamme anaatu beeka maammee jedhaniin ira dhaggeessanii masin waan kanarraa iyyoo son ta'e wanni qabatamaadhaan mucoon kun waan barbaadde haa taatu okay abbaa barbaadde biraa isaa dheetti ulfooftee dhiiftee abbaatti isitti ulfeessite himtee barbaaddatti wanni hunda qushaasha ajandaa kanaa kan hunda fidanii uummata mataa nyaattee hin jirre okay bayaan amma zubaala akkanatti mati buut bayaan akkamii zubaala ittanii miyyoo maal jechuun takka hin dubbannaa dhaggeeffadha bayaan waan kara deemaan hundi itti guutee laal miyyoon tuni nul fooyine jechaa jirti dhaggeeffadhu ani nul fooyine jette miyyoon garuu isin warri alamaatti akkasumas afaan kee qabadhu sira geessaa asira geessaa usi uskuutti dhaggeeffadhu biyya kanaa bahee maaliin hin jirre biyya kana keessaa baheera mucaan osoo mucaan akka jiraate qabuu dandeessa dhaggeeffadhu bayaan yaada bayaan malee namni jaalibsa ustee cagastamoo caljaa cagaske viidiyoo nu baranii nu dhageessisa dhagee sagalee kana jalqabarraa dhaggeeffadha uummanni oromoo viidiyoo nu baratu bayaan viidiyoo nu baratu dhaabbattee sagalee namni tokko sababa siyan akka walitti bu'uun barbaadu viidiyoo wayii gosootee galaafachuu barbaada maaliif amma isii bira jira si dhageessaa jira sagalee kana ishii argeechitti akkana taatee akkas taate jedhanii walitti bu'uun barbaadu nama tokko jireenyi yoo irratti bada jireenyi namaa balleessu hin barbaadu. Ina akkasiin jedhama abbootaa yooniin du'ellee naan bo'ini akkas waanta jireenya duniyaan qabaadhi bira dukaa qabaadhi haga kana taa'etu geeffadha sirriitti jagasaa ishii wallaahi maafuu ani jiraachuun barbaadu wallaahi waan baay'eellee taasisee waan baay'eellee argeettillee numa beektaa duriirraa hanga ammaa numa rakkadhaa rakkoo dhufuu bannaa dabalatee jirti waan ta'eef maafu wallaahi kunoo jechuudha sagalee xiyyatana yaadannoo godhadhu jiraachuun barbaadu maaliif namaaf namoo dubbuuf hin barbaadu ani viidiyoo waraabee tasgabbiidhaan viidiyoo dhiyeessanitti jechuudha silkii dhiyeessee duu barbaada jireenya duniyaa nageera bakka ani koo barsanii miti barra amma dubbii birriitti bala osoo birriin jiraate teessaa kantii kana wanta akka kana taa'ee wajjin boo hin jiru dhagee osoo birrii bishaan firqa qabaadha dhagee qoricha sana biteetti kan inni xaataa kana ofirraa bitee sana booddee hojii boocisu hin jiru lama namaa ta'e immoo kan ta'uu hin gorre hin jiru. Birriitiif sadarkaa kana fugaarti malee si osoo birriin jiraatan osoo biyya kana maa dalagaa qabaadhe birrii furkaa qabaadhe haga kana taa'etu wajjin bo'oon qoricha deemee fidee fi qoricha bakka fidamu inni xaataa kana maraan keessaa baati. Birrii kan hundaan gaarasi. Habiibti mucaan qaatas keessaa biyya kanaa bahee humnaan hin jirre biyya kana keessaa baheera mucaan osoo mucaan akka jiraate qabuu dandeessa mucaan sitti ogarsiisuu hin danda'a bilbila isaa sitti arguu hin danda'a as keessa hin jiru noomaaliin hin jiraa jedhe. Waan namni waa gorsee ilma namaa gorsitee fe'eldeef hin danda'amu dubbiin kun akka tasaa ta'eera kana erga ta'e immoo sabaruudha ishii namni si gargaaramni jedhee mucaan nama dhageessu of ajjaa isaa bilkul akka waan waarraa du'etti boosi mana keessa abboon mataa danda'an jiru akka waan waarraa du'etti boosi gibbii fayyaa rabbaatti maaddinqiidha moo ilma namaa ta'e kan ulfoomne jira ilma namaa ta'e kan nama wajjin ta'e ulfoomne jira ulfaame kaas birriin jira nama nama keessaa baafama dhaleetu guddisaaru jira. Soo kanaaf jechuudha alaa kulli ammas hin fakkeessinu sagaleen tuni sagaleen biyyoo isii taanta ishiidhaati. Dilazii jechuudha waan hin taane asirratti hin dubbatinaadha isii amala isii harkee jira hin fakkeessiti hin cattiini hin fakkeessiti inshaallah abbaan barbaade fuudhee isitti fuudhee namni fuudhee isii hangal hin jiru. Caalaa nuure mucaa barbaade poolisii homaan hin qabne deebisi. Maammeen kalee sanatti dawwalee mana kiyya tokko bayra dhufee tumaa meeshaa. Kana taate ammumaarra nama fuura gamana kana keessa rafu jiraan beeku Dubaay irraan dhufee jirta. Okay, galatooma obsa. Isin ammatti baddaa maammee doonni toon dhaabbadha. Arafaatti sagalee kana dhaggeeffattee
Arafaat. Sagalee sirrii fuudhu fakkeenyaaf amma yoon hawaasa gisee isaa wajjin haasa'anillee jiru sitti. Maamilli. Arafaan sagalee keessa qaqqabaa jira. Qabalee fuuldura bitti